Waldaan misooma Oromiyaa piroojektota garaagaraa birrii biiliyoona 4 fi miiliyoona 500 akka hojjete Daayirektarri olaanaan Waldaan misooma Oromiyaa obbo Dajanee Tichaa ibsan. Ammagaa waggootii 25 darban kana keessatti piroojeektii fayyaa, bishaan qulqulluu dhugaatii, manneen barnootaa, kunuunsa naannoo, jallisii adda addaa irratti gara piroojeektii 3,600 ol maallaqa birrii biiliyoona 4.5 ol baasii gochuudhaan uummanni keenya tajaajilamaa akka ta'u taasisee jira. Mana barumsaa bultii addaa banuunis dhaloota qaraa jira jedhan. Mana barumsaa bultii addaa 2 damee Adaamaa fi Bishooftuutti bannee ijoollee 600 ol yeroo kana barsiisaa jirra. Ijoollee kana kan barsiifnu waldaan kun waa tokko iyyuu hin qabu. Qabeenya waldaa misooma Oromiyaa uummata Oromooti. Kan humna qabu humnaan, beekumsa qabu beekumsaan, maallaqa qabu maallaqa isaatiin gumaateet ijoollee 600 ol barsiifataa jira. Manni barumsaa kun waggaa 6 darban keessatti bu'aa guddaadha kan fide. Barnootaan naannoon Oromiyaa naannolee kamiyyuu gaditti sadarkaa jaalarraa gubbaa asii olee sadaffaa irratti kan argamu waan ta'eef erga waldaan kun immoo mana barumsaa kana dhaabee miirri dorgommii uumamuudhaan Oromiyaan sadarkaa tokkoffaa irratti karaa barnootaatiin kan waamamu. Ijoollee kanaaf egaa biyya keessatti bu'aa guddaan asitti fide uummanni yeroo gabaabaa keessatti irratti hirmaatee bu'aa ittiin fichisiise mana barumsaa kanaa jechaadha. Waldichaaf hawaasni deeggarsa isaa cimsuu akka qabus dhaamaniiru. Yeroo darbe yoo addattan guyyaa 10 dura miseensonni keenya Jimmaa godina Jimmaa jiran xaafii kumtaala 300 fi sangaa 18 fiduudhaan ijoollee kana jajjabeessanii haamleetti horanii deebi'anii jiru. Godina Shawaa Bahaas guyyaa 15 kana keessatti xaafii kumtaala 297 fi sangoota fidanii ijoollee kana jajjabeessanii akka isaan nyaataaf ijoolleen kun rakkan akka barnoota isaanii qofa akka yaadan haala kanaan deeggaraa jiru. Mana barumsaa kana keessatti ijoolleen kun ammas teekinooloojistii akka isaan ta'anii barbaadamu laaboraatooriin isaanii haala nuti barbaannu ikkuuf kan ta'e miti. Namoonni baay'een yuunivarsiitii adda addaa keessa Oromoonni barsiisan jiru. Ijoollee keenya kana warri kaan amma fedhii isaaniitiin hojii akka iskoolarshipii barbaadaa jiran kan yuunivarsiitii isaanii sun keessa ijoolleen keenya akkaataa ittiin dorgomuu danda'u infoormeeshinii kennuudhaan orienteeshinii kennuudhaan biyyoo sun ta'an immoo viidiyoodhaanis immoo ijoollee kana haala ittiin barsiisuu danda'an illee mana barumsaa kanatti wanni jedhanii beekumsa isaaniitiin qabeenya isaaniitiin akka hirmaatan miseensa waldaa kana akka ta'an jabaatanii akka nu gargaaran Oromiyaa ceessuudhaaf jijjiirama amma arganne abbaa biyyummaa amma arganne kana ceessachuudhaaf ijoollee keenya barsiifachuu qabna. Abdiin keenya ijoollee keenya harka jira. Kanaaf nuti goononnee miti kan guddachuu danda'u gumaannee guddannaa ijoollee keenya irratti hojjennee guddannaa fakkeenya gaarii taanee ijoollee kanaaf fakkii isaan immoo bor Oromiyaa nuti barbaannu sun akka isaan ceesisan waliin taanee Oromiyaa ijaarruu goottaa waliin hojjennaan jedhu.